Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoota chaayinaalee gola faarfannaa hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nagaan Waaqayyoo araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keessan faana ta'u hunduma keenya faana ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Baga guyyaa har'aa geessan baga walumaan geenye guyyaa har'aa kana akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti gaaffiiwwan isin torbee darbe keessaa gaafachaa turtan deebii gahaa kan itti ilaallu ta'a waan ta'eef hanga xumuraa qophii keenyatti akka nu hordoftan yommuu isiniin jennu warreen haaraa taatanii gara chaayinaalee kanaatti dhuftan chaayinaaliin kun kan koodha waan ta'eef subscribe gochuudhaan akka immoo viidiyoon hundi yeroo asii gadhiifame isin bira gahuuf mallattoo bilbilaa santuquun olirra akka gootanii dhaggeeffattan isin affeeraa. Kallattiidhumaan gara qophii keenya guyyaa har'aatti waliin darbina. Qophiin keenya guyyaa har'aa gaaffiiwwan karaa koomentiitiin isinirraa dhufan gaaffiin guyyaa har'aa hunduma keessaniif gaaffii ta'uu danda'a. Kanaaf sirriitti dhaggeeffachuu akka qabdan isin affeera. Gaaffiin jalqabaa obboleettiin keenya gaaffii kana kan gaafattee ofiishiidhaaf osoo hin ta'in gaaffii obboleettii ishiitu dabarsitee gaafattee jechuudha. Obboleettiin kiyyaa fi abbaan manaa ishee karaa mana qulqullummaa Waaqayyootiin gaa'ela isaanii qurbaanatiin gaggeeffatanii erga turaniitiin booddee isheen gara biyya alaatti deebitee inni immoo nama biraa fuudhee ture. Amma immoo isheen erga gara biyyaatti deebitee immoo ishee dura fuudhee sana dhiisee amma immoo lammaffaa deebi'ee isheetti deebi'uudhaaf barbaadeera waan ta'eef akkamittiin gara isheetti deebi'uu danda'a gaaffii jedhu kaastee jirti jechuudha. Egaa ijoollee Waaqayyoo biyya lafaa kanarra gaafa jiraannu biyyi lafaa kun nuuf keessummaadha. Biyyi lafaa kun yeroodhaaf kan itti jiraannu malee biyya lafaa kana guutummaa isaa buufannee addunyaa kanarratti afnee wanti addunyaa kanarra jiru hundi isaa kan keenya ta'ee badhaadhummaadhaan umurii daangaa hin qabne kan itti jiraannu akka hin taane macaafni qulqulluun gaafa dubbatu biyyi keenya as miti biyyi keenya samiirraa. Kanaaf hojii gaarii hojjennee galaa qopheeffachuun nurra jiraata jedhee qulqulluun Phaawulos irra deddeebiidhaan yeroo baay'ee macaafa qulqulluu keessatti hin dubbata. Mucaan namaa garuu akka biyyoo irraatii uumame biyyoo irraa uumamuu isaa dagatee akka biyyoottis deebi'u waadaa Waaqayyo jalqaba Addaamiif kenne sana dagannee yeroo baay'ee gara cubbuutti yennaa kufnuu fi Waaqayyoon uumaa keenya yennaa gaddisiisnu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti ni mul'ata jechuudha. Kun garuu akka macaafa qulqulluuttis akka seera Waaqayyoottis sirrii akka hin taane macaafni qulqulluun irra deebiidhaan ani Waaqayyoon gooftan keessan qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessaniin jireenya keessan hundumaatiin qulqulluu ta'a. Laphee keessan qulqulluudhaan gara kootti deebi'aa anis gara keessanittan deebi'a jedhee seera lootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti gaafa dubbatu mucaan namaa hundumtuu jireenya biyya lafaa isa darbuuf darbaa ta'e tuffatee isan darbinee sagalee Waaqayyoo duukaa bu'uudhaan Waaqayyootti amannee jireenya bara baraadhaaf akka of qopheessuu qabnu Waaqayyoon nutti dubbata. Mucaan namaa garuu aniif isin garuu faayidaa biyya lafaadhaaf jennee biddeena biyya lafaa har'a nyaannee boru dhiifnu yookiin immoo har'a argannee boru dhabnuuf jennee yaada keenya qalbii keenya adeemsa keenya iddoo garaa garaatti gaafa jijjiirru jireenya keenya keessatti mul'ata. Kun garuu sirrii miti. Al takka gara Waaqayyootti dhufne irraa Waaqayyo irraatii immoo eebba argachuudhaaf isatti amanne irraa erga isatti amannee yaada keenyaaf qalbii keenya Waaqayyootti kennannee bakka jirrutti cimnee dhaabbachuun barbaachisaadha. Obboloonni keenya kun gaa'ela isaanii karaa mana qulqullummaa Waaqayyootiin karaa Waaqayyoon jaallatuun karaa ergamoonni Waaqayyoo qulqulloonni Waaqayyoo itti gammadanii
seera abbootiin keenya kaleessaa keessa darbanii qulqullummaa argatanii gaa'ela isaanii gaggeeffatanii baay'ee namatti tola. Gaa'elli akka kanaa gaa'ela eebbifamaadha. Gaa'elli akka kanaa gaa'ela Waaqayyo jaallatudha. Gaa'elli akka kanaa gaa'ela Waaqayyoon filatee gaa'ellis eebbifamaadha. Iddoon ciisichaas kabajamaadha jedhee Waaqayyo gooftaan kan kabaje gaa'ela eebbifamaa abbootiin keenya keessa darban. Daandii abbootiin keenya kaleessaa keessa darban irra deddeebinee daandii isaanii hordofnee karaa isaan irra darbanii gara dhugaa fi jireenya bara baraatti galan sana immoo hordofnee deemuun keenya gatii guddaa eebba guddaa kan nuuf kennudha jechuudha. Eebbifamuudhaaf gara mana qulqullummaatti gaafa dhufu jireenya bara baraa argachuudhaaf gara mana qulqullummaatti gaafa dhufu yaada keenya addunyaa irraa kaafannee murteeffannee gara Waaqayyootti gaafa fidannu duubatti akka hin deebineefis murteeffachuun barbaachisaadha. Baay'een keenya yeroo baay'ee al takkaa murteessinee Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf Waaqayyo wajjin jireenya bara baraa isatti amannee argachuudhaaf murteeffannee baata. Osoo hin beekamne garuu adeemsa hin taaneen qorumsa addunyaatiin jireenya foonummaatiin qabeenya barbaaduudhaaf isa darbu biddeena har'a nyaannee boru dhiisu har'a argannee boru dhabnu immoo barbaaduudhaaf jecha gara booddeetti ennaa deebinu Waaqayyoon immoo nutti gala. Gaafa nuti murteeffannee cubbuu keessaa baanee gaabbii gallee gara Waaqayyootti deebinee gaa'elli keenya karaa kee haa ta'u, gaggeessan jireenya koo siin haa ta'u, gaggeessan gaa'ela koo siin haa ta'u, eebbi kee mana koo haa seenu jennee murteessinee gara Waaqayyootti qalbii keenya jijjiirrachuudhaan gaabbiidhaan foon isaa inni qaraanoo irratti nuuf kutee dhiiga isaa qulqulluu nuuf dhangalaase oodhaa nyaadhaa. Kun jireenya bara baraa isiniif kenna. Kun dhiiga koo dhugaadhaa dhugaa jireenya bara baraa ittiin argattu jedhee jireenya bara baraa akka argannuu fi mootummaa isaas akka dhaalluuf kan nuuf kenne isa waadaa galle sana immoo dhiisnee gaafa duubatti deebinu Waaqayyoon itti gadda. Jireenya gaa'elaa keessatti namoonni gaa'ela isaanii yookiin gaa'ela keenya karaa gara mana qulqullummaatiin gaafa raawwannu wantoota baay'ee nutti hin mul'anne iddoo arganna. Inni jalqabaa gaafa gaa'ela keenya karaa mana qulqullummaa Waaqayyootiin gaggeeffachuudhaaf gara mana qulqullummaa Waaqayyootti dhufnu yaada keenya hundumaan murteessinee dhufna. Maal murteessinee dhufna? Cubbuu kaleessa hojjenne yakka kaleessa raawwanne irraa qulqulloofne Waaqayyoon dhiifama gaafannee gaabbii gallee gara Waaqayyootti deebina. Gaafa gara Waaqayyootti deebinu immoo Waaqayyoon cubbuu keenya kaleessaa yakka keenya kaleessaa sana nuuf irraanfatee badii keenya balleessaa keenya sana nuuf dhiisee eekkamsa nurratti dhufuudhaaf jiru nurraa kaasee ammeenya keenya badii keenya nuuf dhiisee nu qulqulleessee akka nuti eebbifamnuuf koottuu mucaakoo jedhee gara mana ofiisaatti nu simatee nu eebbisa. Macaafa qulqulluu keessatti akka barreeffamee jiru namni badii isaatiin balleessaa isaatti amanee qalbii isaa jijjiirratee gaabbii gaafa galu ergamoonni Waaqayyoo itti gammadu. Ergamoonni Waaqayyoo isaaf ni faarfatu jedhee kaa'e. Egaa gaafa gaabbii gallu cubbuun keenya ba'aan keenya inni ulfaatan golgaa ta'ee nuuf Waaqayyo gidduutti addaan nu baasu akka nuti eebban arganne akka nuti sugan arganne Waaqayyo irraati inni addaan nu daangeessaa ture sun gidduu keenya caccabee citee bahee nuufi Waaqayyoon firoota taanee jiraannaa jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 14 gaafa dubbisu isin abboommii koo yoo eegdan sagalee koo isa dhugaa duukaa yoo buutan yoo waan ani isiniin jedhe hundumayyuu raawwattan diinota koo isiniin hin jedhu isin firoota kooti jedhee akka dubbatee jiru kaleessa cubbuu hojjechuu keenyaan yakka raawwachuu keenyaan badii hojjechuu keenyaan Waaqayyo wajjin diina taanee Waaqayyo irraa fagaannee kan Waaqayyo wajjin wal arguu dadhabne gaabbii galuu keenyaan immoo qulqulloofne golgaan cubbuu nuuf Waaqayyo gidduu jiru sun citee Waaqayyo wajjin walitti araaramne ijoollee Waaqayyo taane. Erga ijoollee Waaqayyo taaneen booddee immoo kennaa bara baraa mootummaa isaatti nu galchuu danda'u eebba isa ulfaataa sana foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa argata. Dhuguman isiniin jedhaa foon koo kan hin nyaanne dhiiga koo kan hin dhugne immoo jireenya bara baraa hin qabu jedhee warreen jireenya bara baraatti galuudhaaf qophoofne akka taanuuf gaabbii erga galleen booddee
jireenya bara baraa akka galluuf kan nu qopheessu galaa bara baraa kan ta'e eebba waaqayyo irraa kan nuuf kennu fooniif dhiiga waaqayyo sana fudhata. Kunoo balbala keessan irra dhaabbadheen balbala keessan rukutaan jira. Isin barrii keessan balbala keessan bantanii yoo isin na keessummeessitan anis gara mana keessanitti nan seena. Isin faana irbaata nan nyaadha jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni dubbate isa kana. Kaleessa balbala laphee keenyaa cubbuudhaan cufamee ture. Kaleessa balbala laphee keenyaa yakkaatiin cubbuu hojjechuudhaan walirratti ka'uudhaan waan waaqayyo hin jaallanne raawwachuu keenyaan balballi laphee keenyaa waaqayyoof cufamee ture. Gaabbii galuudhaan balbala laphee keenyaa gaafa banne waaqayyoon gara laphee keenyaatti ni dhufa. Gara jireenya keenyaatti ni dhufa. Gara gaadaa keenyaatti, gara hojii keenyaatti, gara gaa'ela keenyaatti ni dhufa. Gaafa waaqayyoon dhufu immoo jireenyi keenya ni eebbifama. Hin yaadattu yoo taatan waggaa 38 guutuu nama isa gargaaru dhabee nama dhufee isa gaafatu fira dhabee Matsaaguun siree isaarra ciisee dhukkubaan dararamaa kan ture. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos immoo nama dhabee rakkachaa kan jiru kanaaf nama ta'ee gaafa gara isaatti dhufu siree isaarraatii ka'ee waggaa 38 guutuu dhukkubsachaa kan ture gadda isaa dhukkuba isaa irraanfatee siree isaa baatee gammachuudhaan gara manaatti gale. Jireenya keenya keessa gaafa waaqayyoon seenu jireenya keenya hin qajeelu. Gaafa waaqayyoon gaadaa keenya seenu gaadaan keenya xuraa'ee ture qulqullaa'ee addaan ni mul'ata. Kaleessa tuffatamnee kan turre har'a kabaja arga. Kan nu kabaju immoo fooniif dhiiga isaati. Kan nu kabaju immoo sagalee isaati. Abdii bara baraa kan nuuf kenname waaqayyotti amannee hin jiraanna taanan eebba guddaatu mana keenya jira. Kanaaf jireenya keenya keessatti gaafa gaa'ela keenya karaa mana qulqullummaatiin cubbuu keenya kaleessa hojjenne sanaaf gaafa gaabbii gallu dhuguman isiniin jedhaati isiniif hadhiisa jedhee. Isin gaafa gaabbii galtan yaada keessan gara kiyyatti gaafa deebistan yakka keessan kaleessaa sana hundumaa isiniif hadhiisaa. Warri ba'aa keessan isinitti ulfaate cubbuun keessan anarraa kan isin fageesse yakki keessan qulqullummaarraa kan isin fageesse hundumti keessan ba'aa keessan ulfaataa sana baadhaa koottaan irra kaawwadhaati boqodhaa ba'aa keessan immoo isin irraan fuudha dadhabbii keessan irraa isinin boqochiisa jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 11:28 irratti inni dubbate ba'aa inni jedhame cubbuu. Ba'aa nutti ta'ee waaqayyo wajjin akka waliin arganne kan nu taasisu. Diina wajjin firoomne diinota wajjin firoomne firoota diinaa akka ta'an waaqayyo irraa adda baanu kan nu taasisu ba'aa guddaan cubbuu keenya. Cubbuu keenya sana immoo gaabbii galuudhaan ofirraa qulqulleessuun barbaachisa. Akkuma uffata keenya saamunaadhaan qulqulleessinee miiccine addeessinee uffannu sana akkuma kana jireenya keenya qaama keenya foon keenya adeemsa keenya yaada keenya gaabbiidhaan qulqulleeffachuun barbaachisaadha. Sababiin isaayyuu biyya lafaa kanarratti buufannee nafnu waan ta'eef. Macaafa qulqulluu irratti akkas jedhee dhuguman isiniin jedha namni na duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate jireenya bara baraatti galuu kan barbaadu jira yoo ta'e jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jala muree nutti hime. Namni jireenya bara baraatti galuu barbaadu na duukaa bu'uu kan barbaadu yoo jiraate waa'ee biyya lafaa isaa dhiisu waa'ee ofii isaa dhiisu anaaf jedhee isa baatu fannoo isaa ofirra kaayyatee na duukaa haa bu'u. Mucaan nama biyya lafaa kana guutummaatti yoo kan isaa ta'e qabeenyi biyya lafaarra jiru waan biyya lafaarra jiru addunyaa kana hunduma harka isaa keessa galfatee hundumtuu kan isaa yoo ta'e jireenya bara baraa yoo dhabe mootummaa waaqayyotti galuu yoo dadhabe garuu maal faayidaa isaaf qaba jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 16:24 irraa kaastanii gaafa dubbistan biyya lafaarratti qabeenyaa barbaanne yoo kuufanne biyya lafaarratti beekamtii guddaa yoo qabaanne qabeenyi nuti biyya lafaarratti qabnu beekumsi nuti qabnu keenya jennee kan ittiin boonnu hundumtuu hojii gaarii hin qabu taanan mootummaa waaqayyootti nu galchuu hin danda'u taanan faayidaa akka hin qabne zeeroo akka ta'e nutti hime. Kanaafidha qulqulluun Daawit akkas jedhee kan inni dubbate. Addunyaarra jiraadhee cooma nyaadhee muree gammaduudhaa mannaa si faana jiraadhee firfaarii mana kee yoo nyaadhee jiraadhee naaf wayyaa'eef. Kanaaf mee yaada keenya adeeffannu qalbii keenya mee hasassaabbannu boru hinduuna yoo ta'e du'a lama akka nuuni murteeffachuun barbaachisa. Fooniin akka duunu Addaamii biyyoorraa dhufte waan ta'eef gara biyyootti hin deebitaa jedhee waaqayyoon jalqaba dubbate. Inni kun hunduma keenya garuu
du'a gaafa jennu bakka saditti qoodamee jira. Inni jalqabaa du'a fooniin du'u mucaan namaa xiqqaanis guddaanis beekaanis hin du'u. Sababa garaa garaatiin du'uu danda'a. Kun du'a isa fooni. Duun inni lammaffaan immoo Waaqayyoon beekuu osoo qabnu Waaqayyotti amannee isa faana jiraachuun osoo danda'amu Waaqayyo irraa addaan baanee lubbuu keenya dheebottee sagalee isaa dheebottee irraa fageessinee fedhii foon keenyaa duukaa buunee gaafa deemnu Waaqayyo wajjin gaafa wal lollu cubbuu gaafa hojjennu dhaabitti du'uu jedhama. Dhaabitti du'uu jedhama. Namni dhaabitti du'e immoo boqonnaan qaba. Yoo rafe boqonnaan qaba. Uffatu irraan bareedu. Nyaatu hin quufu. Jireenya isaa keessatti osoo jiru osoo qabu akka waan hin qabnetti duwwaa ta'etti mul'ata. Rafee irriibaan boqonnaan qaba. Halkan jireenya isaa keessatti siree gaariirra rafa, algaa gaariirra rafa garuu tafkiin isa nyaata. Waan isa nyaatu gaafa qabu dhaqe garuu hin argu. Boqonnaan hin jiru. Waaqayyo wajjin yoo jiraanne malee boqonnaan argamu. Yoo jireenya keenya keessa Waaqayyo jiraate malee boqonnaan argamu. Gaa'ela keessatti Waaqayyo gaa'ela keenya keessa hin jiru taanaan gaa'elli keenya duwwaa gatiin qabu. Firee argannetti hin gammanu. Kanaafidha manni amantaa keenya gaa'ela keessan karaa mana qulqullummaa gaggeeffadhaa kan jedhu. Inni sadaffaan immoo biyya lafaa irratti cubbuu hojjenneetiin fireen cubbuu keenyaa kuufame walitti qabame ammeenyi nuti hojjennu hundumtuu Waaqayyo irraa erga nu fageesseen booddee akka ro'ootaa sanatti cubbamoota taane ro'ootaan kan fakkeeffaman cubbamoota taane bitaasaa akka dhaabbannu du'a isa sadaffaa akka du'u nutti murteeffama. Kanaafuu har'a galaa lubbuu keenyaa qopheeffachuun barbaachisa. Kaleessa cubbuu keessa turre keessaa baane qalbii keenya jijjiirranne nama haaraa ta'uun barbaachisa. Kaleessa yakka raawwanne irraa si yakkeera badii kiyyas dhiifa manaaf godhe jennee gaafachuun barbaachisa. Daawit abbaan keenya badii balleesse yakka raawwate haadha manaa Oriyooniin jalaa fudhate abbaa manaa haadha manaa isaa erga jalaa fudhateen booddee isa immoo dirree waraana irratti erga ajjeesiseetiin booddee karaa raajichaa Naataaniin Waaqayyoon itti dubbate. Gaafa Waaqayyoon itti dubbatu qalbii isaa jijjiirrate. Yaa Daawit baraatii mootummaa taatee biyya lafaa kana gaggeessaa jirtutti namichi sooressi tokko cubbuu guddaa biyya lafaa keessatti hojjetedhe Naataan Waaqayyoon biraa dhufee itti ergame itti dubbate ture. Maayenne yaa Naataan jedhee gaafa inni gaafatu namichi sooressi kun hoolota baay'ee qaba ture. Hoolota baay'ee qaba ture. Mana mootummaa isaa keessaas alaas hoolota baay'ee qaba ture. Ollaa isaa kan jiraatu namicha hiyyeessa tokkotu ture. Namichi hiyyeessi kun immoo hoolaa takkittii qaba ture. Hoolaa takkittii kana immoo yeroo hunda in kunuunsa gaafa nyaatu ofirra kaa'ee gudeeda isaarra kaawwatee wajjin nyaatee dhuga ture. Qodaa ofii keessaa nyaatus keessaas in nyaachisa hin obaasaas ture. Hoolaa takkittii namicha qabu kana ollaa isaa jiru gaafa keessummaan namicha sooressa kanatti dhufu namichi sooressi kun hoolota baay'ee qabu keessaa keessummaa kanaaf fuudhee qaluu mararsiifate hoolaa namicha takkittii qabu sana hoolaa takkittii sana namicha hiyyeessa sana boochisee irraa fuudhee qalee keessummaadhaan geggeesse jedhee gaafa inni itti dubbatu Daawitiin na'e jechuudha. Gaafa kana murteessuu jalqabe. Maal jedhee murteessuu jalqabe? Namni akkana biyya kana keessa jira taanaan bara mootummaan biyya lafaa bulchutti as keessa jira taanaan nama kanaaf adabatu ta'a jedhee dubbate. Nama kanaaf adabatu ta'a jedhee dubbate laata. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti kan keenya murteessuun nutti ulfaata. Waa'ee keenya haasa'uun jireenya cubbuudhaan guutamnee jireenyi keenya jireenya hin taane keessa jirru daganne waa'ee namaa haasa'uun quba namatti qabuun jireenya mucaa namaa keessatti kan baramedha. Daawitis akkas ta'e. Nama akkanarratti adabbiitu ta'uu irra jiraata. Adabamuu qaba. Namni kun dachaa kana hoolaa 4 baasuu qaba. Kanan baasu immoo taanaan duun itti murteeffamuu qaba jedhee hanga du'aatti nama kanatti murteessee laata. Yeroo baay'ee yakka namootaa ilaallee, badii namootaa ilaallee, cubbuu namootaa ilaallee, yakka namootaa lakkoofne baay'ina yakka namootaatiin immoo murtiin nuti murteessine isarra kan caalu. Akka Yesuus Kiristoos irratti Yihuudoonni haaduu haa fannifamu jedhanii isa qulqulluu ta'e dabarsanii fannoorra oolchanii barbaaneen isa cubbamaa ta'e isa dhiiga namaa dhangalaasaa nama ajjeesaa ture hiiksisanii Kiristoosin immoo isa qulqulluu cubbuu kan hin qabne muuda kan hin qabne fannoorra oolchan sana nutis namni kun cubbuunsaa akkam akka ta'e osoo hin beekne yakka nama kanaa beekuu dhiisuu osoo hin murteessin dhagaa kan irratti darban
yakkasaarratti akka inni du'uuf akka inni balleeffamuuf balaaleffatamu nama keessa adda beeku baasaa akka jiraatuuf irratti dubbanna. Kan keenya garuu yaadatu. Yakka namaa lakkoofna malee kan keenya hin beeku. Cubbuu namaa lakkoofna malee kan keenya hin beeku. Kanaafuu yeroon kun yeroo cubbuu namaatti lakkoofnu miti. Dukkanichis darbeera jedha macaafni qulqulluun. Yerichis gaheera. Amma yeroon kun yeroo itti rafan osoo hin taane yeroo itti hirribaa dammaqanidha waan ta'eef hirribaatti dammaqan. Hirriba cubbuu keessa kan rafne dammaquu qaba. Nama amachuudhaan jireenyi keenya kan bade jireenya amii keessaa baanee gara waaqayyotti deebinee qalbii keenya jijjiirrachuu qaba. Cubbuudhaan biyya lafaa keessa deddeebinee waaqayyoon gaddisiisaa kan turre amma yeroon hirribaatti dammaqan cubbuu keessaa baanii qulqullaa'anii bara dhumaa mootummaa isaa dhaaluudhaaf itti of qopheessan waan ta'eef cubbuu keenya keessaa dammaqnee ka'uu qaba. Hirriba cubbuu keessaa bahuu qabna. Akka macaafa qulqulluu irratti barreeffamee jiru seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 17 irratti gara booddee kee gara duuba kee ilaalin jedhee macaafa qulqulluu irratti ergamaan waaqayyo looxitti akka dubbatee ture amma yeroon gara duubaa kan itti ilaallu miti. Amma yeroon gara fuulduraatti kan deemnu gara cubbuu namootaa lakkaa osoo hin taane gara cubbuu keenyaatti deebine of to'annee cubbuu keenyaaf jecha gaabbii galle yeroo itti gara waaqayyotti deebinu. Yerichi gaheera. Barichis immoo bara dhumaati waan ta'eef bara kanatti immoo gaabbii galuutu nurra jira. Gara waaqayyotti deebi'uun nurra jiraata malee waa'ee cubbuu namaa yeroo itti lakkoofnu. Yoo sanadha bilisummaa kan argannu. Yoo sanadha mana qulqullummaa keessa jiraanne mootummaa isaa dhaaluu kan dandeenyu. Kanaaf namni gaafa keessummaa manatti affeeru keessummaa affeere sana akka itti gammaduuf mana isaa xaragatee qulqulleeffatee bareeffatee waan bareedaaf mana fuuldura yookiin immoo qodaa mana isaatii sirreessite mana keessa ababaa garaagaraa waan babbareedaa kaayetu nyaata duraan hojjetu caala waan mi'aa hojjeteetu qopheessee nama sana waan mana isaa xaragatee qulqulleeffate. Nutis Kiristoosiin gara mana keenyatti awwaamu. Gaadaa keenya sirreeffanne, cubbuu keenya keessaa baane, laphee keenya qulqulleeffanne, hammeenyarraa, hamiirraa, namarratti ka'uurraa, waan waaqayyoon jaallannerraa laphee keenya qulqulleeffannee Kiristoosiin gaadaa keenyatti affeerrannu. Kiristoosiin gaa'ela keenyatti affeerrannu. Kiristoosiin adeemsa hojii keenyaa guyyaa guyyaa keessatti affeerrannu. Gaafa sana jireenyi keenya hin qajeelu. Gaafa sana Kiristoos seenee mana keenya eebbisa. Mana Phixifaaraa gaafa Yoosef seenu waaqayyoon mana Phixifaaraa Yoosefis jedhee isa wajjin seene jedhee macaafa qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 39 irraa kaastanii gaafa dubbistan arga. Phixifaaraan nama waaqa tolfamaa waaqessu, xaawotii nama waaqessu, nama amantaa hin qabne. Yoosef garuu Gibxitti gurguramee Phixifaaraadhaan qarshii 30 bitamee gara mana Phixifaaraa gaafa seenu Yoosef waaqayyo isa wajjin jira waan ta'eef mana Yoosefii mana Phixifaaraa seenee Yoosefiif jedhee waaqayyo mana sana eebbisee dhalaala. Yoo nuti manni keenya, gaadaan keenya, lapheen keenya mana waaqayyo yoo ta'e waaqayyo nu wajjin jira nurra darbee namoota warra kaan eebbisaa jechuudha laala. Lapheen keessan mana qulqullummaa waaqayyo akka ta'e hin beektanii maaliidhaaf laphee keessan xureessitu jedhee tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 6:18 irratti kan dubbateef kanaaf ani biddeenan sin faana nyaadha laphee keessan qulqulleessaa xuraa'ummaarraa qulqullaa gara mana keessanittis nan seena balbala laphee keessanis naa banaa kan jedheef kanaaf balbala laphee keenya haa qulqulleessinu. Ammeenya gaadaa keenya keessa jiru, xurii gaadaa keenya keessa jiru, balfa gaadaa keenya keessa jiru akkuma xaragnee alatti baafnee kosiisa nagannu soba ammeenya walirratti ka'u waa waaqayyoon hin jaallanne abboommi waaqayyo kurnan seera bahuu boqonnaa 20 irratti barreeffame sana hunduma isaa waan waaqayyoon hin jaallanne of keessaa baafnee ganne laphee keenya qulqulleessine hoottu waaqayyoon mana koo seeni jenne mana keenyaatti akkuma Dookimaas gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin haadha keenya durboo Maariyaamiin duuka bu'oota isaa mana isaatti affeerratee bishaan sun gara waa'ineetti jijjiirramee isaaf eebbifame mana keenyatti gaafa waaqayyoon waammannu gaafa waaqayyoon wareeggannee manni keenya gaadaan keenya rakkinni keenya akka nu darbu affeerrannu gaadaa keenya qulqulleeffannee ta'uu qaba. Laphee keenya qulqulleessinee ta'uu qaba. Tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti ufumaa keessanii amantaadhaan akka jirtan qoraa of ilaalaa. Namni biraan hin barbaachisu. Waa'ee keenyaaf kan itti gaafatamu, waa'ee keenyaaf kan nuuf dubbatu zabanyaan adda biraan hin barbaachisu. Xabaqaan adda biraa yookiin immoo kan nuuf falmu hin barbaachisu. Waa'ee keenyaaf cubbuudhaan falmuudhaaf, yakkaan falmuudhaaf ofii keenyaa murteeffachuun barbaachisaadha. Afuuraamaadhaan seexanaan daabiloosiin falmine waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf ofii keenyaa murteeffachuun barbaachisa.
Macaafa Yaaqoob boqonnaa 4:7 seexanaan mormaa waaqayyoof tolee jedhaa innis hin dhiisee baqata jedhee barreeffamee jira. Eenyuudhaaf tolee jennee jirra arginu. Biyya lafaatiif tolee jechaa, cubbuudhaaf tolee jechaa, ammeenyaaf tolee jechaa, walamachuudhaaf, wal kuffisuudhaaf, walirratti ka'uudhaaf tolee jechaa, maqaa walii balleessuudhaaf tolee jennee waaqayyoodhaaf immoo lakkii jechaa jirra. Faallaa gaabbii galaa gaafa jedhamu lakkii jechaa jirra. Fooniif dhiiga isaa fudhadhaa jireenya bara baraatti galaa gaafa jedhamu lakkii jechaa jirra. Koottaa mana waaqayyootti waliin faarfanna sagalee isaa baranna gaafa nuun jedhamu lakkii jechaa jirra. Addunyaan immoo wajjin sirbina gaafa nuun jette ishii jechaa jirra. Eessan mana keenya seena waaqayyoon taadha. Eessan gaadaan keenya nuuf sirraa. Eessan jaalala arganna. Eessan tokkummaan addunyaa keessatti uumama. Eessan jaalalli laphee namootaa keessa ta'e waan gaarii hojjenna. Nutoo waaqayyoof tolee hin jennee. Inawwina malee waan hawwine sana hojiitti jijjiiruun barbaannu. Gaa'elli keenya akka eebbifamuun barbaannu. Mana waaqayyoodhaan akka eebbifamuun barbaannu. Gaafa abbooliin mana qulqullummaa keessatti gaa'ela gaafa nuti raawwannu cidha keenya irratti argamanii mana qulqullummaa keessatti gaa'ela keenyaaf nu eebbisan samiirrattis ergamoonni waaqayyoo nu eebbisu. Eebba lama qabnam guyyaa sana. Biyya lafaarratti akkuma nuti diggisii diggifanne nyaata qopheeffanne namoota affeerranne abbootiin irratti argamanii waan nuti qopheeffanne sana eebbisanii mana qulqullummaa waaqayyo keessatti nu eebbisanii qibaa quddusiidhaan nu eebbisanii fooniif dhiiga isaa nuuf kennanii nu eebbisan san samii irrattis immoo ergamoonni waaqayyoome namni tokko gaabbii galee gara waaqayyotti gaafa deebi'u samii irratti gammachuutu ta'a waa'ee nama sanaaf hin diggifama jedhamee macaafa qulqulluu irratti barreeffameera waan ta'eef gaarattis mee guyyaa sana guyyaa gammachuudhaan nuuf saada kaleessa guyyaa gammachuu keenya kabajnee kaleessa lafarrattis samii irrattis nuuf kabajamee nuuf diggifame ililnuuf jedhame har'ammoo maal taane duubatti deebinaan. Kanaafuu erga duubatti deebine immoo kufaatii keenya keessaa immoo ka'uun barbaachisaadha. Qonnaan bulaan gaafa qotu irfii qabatee gara booddeetti hin qotu irfii qabatee gara fuulduraatti qota waan ta'eef jireenya keenya isa darbe sanaaf gaabbii galuun barbaachisa. Egaa gara barumsa keenyatti gaafa deebi'u obboleettiin keenya akka kaasetti obboloonni keenya lamaan kun abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii gaa'ela isaanii karaa mana qulqullummaa waaqayyoo gaggeeffatanii biyya lafaa keessatti mana qulqullummaa keessatti abbooliin diggisii guddaa sana isaaniif diggisanii fooniif dhiiga waaqayyoo ulfaataa sana isaaniif kennanii qibaa quddusiidhaan isaan eebbisanii macaafa qulqulluudhaan eebba guddaa sana isaaniif kennanii samii irrattis isaaniif diggifame jireenya isaanii gaa'ela isaanii gaggeeffatan mana qulqullummaa keessatti faarfattootaan ajjabamanii faarfataman akkuma sana samii irrattis ergamoonni waaqayyoo isaaniif faarfatan. Gaa'ela keenya gaafa gaggeeffannu akkaataa kanaan nuuf faarfata. Gaa'elli keenya akkaataa kanaan eebbifama. Garuu obboleettiin keenya jireenya foonii jireenya isaanii fooyyessuuf gara biyya alaatti gaafa deemu inni immoo duubatti deebi'ee nama biraa wajjin gaa'ela gaggeeffata. Meeqaan keenyadha gaa'ela keenyaaf amanamee kan jiru. Meeqaan keenyadha meeqaan keessanidha abbaa manaa keessaniif kan amanu. Dhiironnis meeqaan keenyadha haadha manaa keenyaaf kan amanu. Meeqaan keenyadha waadaa galleef kan quuqamu. Meeqaan keenyadha qalkidaanii waaqayyo fudhanne sana gaafa sana waadaa fudhannu qabna mana qulqullummaa keessatti. Ani kanaan booddee ishee irraa addan ba'u jedhee ni dhiraas waadaa. Rakkina ishee keessatti nan qaqqaba. Lafa rakkoo ishiitti nan gargaara. Yoo ishiin dhukkubsatte nan yaalchisa. Yaada yoo ishiin dadhabde dadhabbummaa ishee irratti ishee nan gargaara. Kanaan booddee hanga du'aatti ishee faana irraa addan ba'uudhe waadaa galaamne. Dubartoonnis akkasumatti irraa addan ba'uudhani waadaa galu. Waadaan sun eessaa dhaqatti? Waadaan sun hin irraanfattu. Qalkidaaniin sun hin irraanfatamu. Manni waaqayyoo hin irraanfattu. Kanaafuu waadaa keenya maaliif irraanfanna? Qalkidaanii galli irraanfanne maaf duubatti deebina? Erga duubatti deebinee kufne immoo amma kufaatii keenya keessaa ka'uun nurra jira. Kanaaf obboleessi keenya kufaatii isaa keessaa ka'uutu irra jira. Kaleessa mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti haadha manaa isaa wajjin waadaa galee fudhatee har'a immoo duubatti deebi'ee kan biraa erga fuudhe. Nama biraa wajjin jiraachaa ture amma immoo gaabbeera erga jedhee gamalachuuttuu yakka guddaa hojjeteera. Yakki kun guddaadha. Obboleettii keenya ishii kana yakkeera. Ishii lammaffaas yakkeera. Lammaffaa sadaffaa irratti immoo waaqayyoonis yakkeera waan ta'eef baay'een keenya akkaataa kanaan waaqayyoonis yakkine namas yakkine kan gaddisiisne baay'eetu jira waan ta'eef kanaafuu furmaanni isaa inni guddaan gaabbii galuudha. Qalbii jijjiirrachuudha. Gara waaqayyootti deebi'uudha. Jireenya biyya lafaadhaaf jecha hin boonu. Qabeenya argachuudhaaf gaafa qabeenya dhabne yaa waaqayyo jennee halkaniif guyyaa gara waaqayyootti boonu. Gaafa dhukkubsannee siree irra ciisne dhukkuba foonii keenya irraa akka fayyinuuf jecha gara waaqayyootti boonu.
Fira keenya ani fira hin qabu jenne akka waan nama hin qabneetti fira naaf ta'e jennee Waaqayyotti boonya. Garuu waa'ee lubbuu keenyaaf boo'uu dadhabnee ijoollee Waaqa. Waa'ee lubbuu keenyaa garuu hin daganne. Lubbuun keenyas boqonnaa ishee barbaachisaa. Foon keenya akkuma boqonnaa isa barbaachisu, nyaata isa barbaachisu, lubbuu keenyaaf boqonnaa barbaachisaa. Kaleessa kan isiniif hin galle har'a isinii galuutu irra jiraata. Biyya lafaarraa amman buufannee biyyi lafaa kan keenya ta'uyyuu boru dhiisnee deemna. Qabeenya kan qabus, fooqii kan qabus, makiinaa konkolaataa kan qabus gaafa sana malee naxalaa matakkitti fudhatee deema malee qabeenya addatti fudhatee deemuu hin qabu. Ijoollee isaa jaalatu irraa addaan bahee qabeenya isaa hojirra jaalatu waggaa meeqa hojjeteetti dhufe irraa addaan bahee kophaama isaanii naxalaa takkitti fudhatee deema. Garuu immoo yoom akka deemnu beektu namni beeku hin jiru. Yoom akka deemnu, yoom akka waamamnu, waamichi keenya yoom akka ta'e hin beeknu. Maaliif akka Nawwee taana ree? Nawween biyya lafaarra innaa jiraachaa turetti qabeenya kuufachaa ture. Qabeenya kuufatu sanaanis immoo qabeenya isaarraa dabarsee hiyyeessaaf kan laatu osoo hin ta'in hiyyeessa kan ittiin miidhu ture. Alaazaar balbala isaa fuuldura taa'ee daabboo innaa inni kadhatutti daabboo kennuufii dhiisee daabboodhaan isa darbatee isa rukuchaa ture. Dhumarratti gaafii isaadhaaf deebiin argate kan nama gaddisiisudha. Alaazaar inni hiyyeessi sun qabeenya biyya lafaa yoo dhabeeyyuu laphee isaa guutuudhaan Waaqayyotti amanee waan jiruuf qabeenya abboota isaadhaaf kaawwame jalqaba dhuguman isiniin jedha biyyi lafaa fi samiin kun osoo hin uumamin koottaa gara mootummaa koo isaa abbaan koo isiniif qopheessitti galaa jedhee Kiristoos warra qulqulloota gara sanitti kan galche iddoo sanitti galee boqonnaadhaaf mirga Abrahaam taa'e. Biyya lafaarratti dadhabdeetta, beelofteetta, amma boqonnaa si barbaachisa. Rakkina hedduu keessa darbitee dhufte jedhee Kiristoos ikkoo boqonnaa isaaf kenne. Qabeenya dhabuun biyya lafaarratti yoomuun mootummaa Waaqayyoo isan daangessine, isan dhabsiisne. Gaarummaa inni biyya lafaarratti hojjete, obsa inni biyya lafaarratti dabarsee fi rakkinni inni biyya lafaarratti dabarse hundumtu laphee isaadhaan yoome jedhee Waaqayyo irraa waan addaan hin baaneef mirga Abrahaam taa'e. Biyya qulqullootaa dhaaleem. Nawween garuu qabeenya hedduu qaba. Guyyaatti uffata 5 jijjiirrata. Namoota hedduu qabeenya akka isaatti qaban faana oola. Qabeenya hedduu qaba ture. Garuu qabeenyi isaa du'a isa oolchine. Biyya lafaarratti qabeenya waan qabuuf hojii gaarii ittiin hin hojjenne waan ta'eef gara Siyoolitti bu'ee Siyoolii keessa taa'ee Abrahaamitti lallabee Alaazaar bukkee kee jira. Ani garuu gaarummaa biyya lafaarratti isaaf hin raawwanne. Maaloo dhiifama naaf haa godhuuti. Dabalees immoo bishaan xiqqoo ishii arraba kun ittiin injifadhaa naa ergi jedhee kadhate. Wangeelli Luqaas boqonnaa 16-19 irraa kaastanii gaafa dubbistan. Inni akkanaa samii irratti hin jiru. Gaarummaan nuti har'a hojjennu asitti nuuf ta'a malee erga asii deemne gaarummaa hojjechuudhaaf yaaluun gonkumaa hin danda'amu. Gaaratti gaabbii galuun hin danda'amu. Nawweedhaaf deebii akkana ture. Biyya lafaarratti yeroo kee dabarsiteetta. Qabeenya Waaqayyo siif kennetti fayyadamte hiyyeessa hin gargaarre. Alaazaar mana kee fuuldura taa'ee gaafa inni beela'u, gaafa dheebotu, daabboo gaafa inni si kadhatu, ooduu nyaadhu itti kabajaan hin kennineef saroota wajjin teechistee daabboo sana fuutee darbattee ittiin rukuttee qaama isaa madeessite malee. Madaan isaa sun immoo har'a isaa fi fayyuutu irra jiraata. Dhiigni isaa sun immoo har'a kabaja isaaf kennuutu irra jiraata malee nuti gara kee dhufuu hin dandeenyu. Ati Siyoolii keessa jirta. Nuti gannata keessa jirra. Atis gara keenya dhufuu hin dandeessu. Allayyaa guddaan nu gidduu jira. Kanaafuyyuu umaasii gochuu hin dandeenyu jedheen malee furmaata hin laanneef. Furmaata kan waliin laachuu dandeenyu ammannaa wal bira jirrudha. Isin biyya lafaarra gaafa jirtan kan waliin jaallanne, hojii gaarii kan hin qabne akkamittiin anaan abbaa koo waan gaarii naaf godhu jettanii na gaafattu dheeraa. Akkamittiin jaalala laphee keessan afaan keessan guuttanii yaa abbaa keenya hoo dhiifama nuuf godhi jettanii na kadhattu jedheeraam. Dhiifama waliin gootan yoo ta'e, waliin jaallattan yoo ta'e, hojii gaarii hin qabdan yoo ta'e, maal faayidaa isiniif qaba jedhee Kiristoos dubbateeraam. Kanaafuu har'a gaabbii galuun, har'a hojii gaarii hojjechuun, har'a gara Waaqayyotti deebi'uun, har'a galaa lubbuu ofii qopheeffachuun. Kanaafuu obboloonni keenya hundumtuu obboleessa keenyas warreen akkaataa kanaan jiraattan jireenya kana keessa warra jirtan kaleessas kan keessa turtan har'a keessaa baanu. Guyyaan fayyinaa har'a innis immoo ammuma akkuma jiru ammuma qalbii keenya jijjiirrachuun barbaachisaadha. Yaada akkasii keessa warri jiru, adeemsa akkasii keessa warri jiru yaada keenya jijjiirrachuun barbaachisaadha. Qabeenya hedduu waan qabnuuf
dubartoota hedduu waan lakkoofneef yookiin immoo haadha manaa 5-10 waan qabnuuf yookiin immoo dubartoonnis dhiirota yookiin immoo abbaa manaa 5-6 waan qabdaniif mootummaa waaqayyoo isin galchuu hin dandeessu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti dubartii Samaariyaa sanitti Kiristoos waan dubbate haa yaadamu. Iccitii guddaatti dubbate. Maal jedhetti dubbate? Gaafa isheen bishaan waraabbachuudhaaf gara boollaa Yaaqoob qoffore ijoollee isaadhaaf dhuftee waraabdutti guyyaa saafaa gaafa namni aara galfatu Kiristoos immoo lubbuu dheebotte sana dheebuu baasuudhaaf cubbuu irraa deebisuudhaaf bakka bishaan waraabasan taa'e. Bishaan noo baasitti hin jedhe. Ani Samaariyaawidha. Ati garuu Yihudaawidha. Akkamittiin bishaan irraa dhuguudhaaf na gaafattanna kasi fuuldura dhaabbatee jiru. Bishaan ati waraabdu kun immoo har'a waraabdee boru dhumuu danda'a. Bishaan ani kennu garuu bara baraaf kan hin dhumne bishaan jireenyaati. Gaafa jedhu lammaffaa deebii akkam bishaan kana waraabne. Akkan hin dadhabneef yaa gooftaa maaloo bishaan kanarraa na baasi jettee gaafatte. Bishaan jireenyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa jimaataa Linginiyoos gaafa inni eebuudhaan fannoo irratti waraanu cinaacha isaa keessaatii dhangala'ee akka nuti ittiin qulqulloofnu nuuf kenname sanaan bishaan sanarraa bishaan taliila sanarraa haa dhugu qalbii keenya jijjiirranne. Gaafa kana Kiristoos bishaan kana dhuguu hin barbaadda yoo ta'e deemiti abbaa manaa kee waami kottu jedheen. Gaafa kana dubartittiin maal jetteen abbaa manaa hin qabu jetteen. Har'ammaa dhugaa dubbatteetta. Abbaa manaa akka hin qabne dhugaa baastee dubbatteetta. Abbaan manaati ammoo wajjin jirtu kan kee miti kan namaati. Kaleessa immoo abbaa manaa 5 qabda turte isaan immoo sirraa dhumaniiru. Gaafa jedhee iccitii kana gooftaan baasee itti dubbatu kaattee dhattee koottaatii iccitii kiyya baasee mistira kiyya baasee kan natti hime isa dhugaa kan ta'e nama gaarii nama dhugaa Kiristoos ilaalaa jettee warra Kiristoos hin beekne waamtee fiddee Kiristoos hin barsiistee. Kanaaf oksinee biyya lafaa irratti hojii nuti hojjennu Kiristoos hin beeka. Iccitii nuti dukkana keessatti hojjennu inni ifa keessatti hin beeka. Kanaafuu har'a hojii gaarii hojjennu. Laphee keenya jijjiirrannee gara Waaqayyootti haa deemu. Barri darbinu haa ga'u. Isa darbee isin haa ga'u bara dhufu nama ta'an hin jira Kiristoos. Nama ta'anii argamu nurra jira. Yaa mucaa koo nama ta'e jedhee abbaan keenya qulqulluun Daawit Salamoonitti kan dubbate nama ta'e jechuun waan Waaqayyo isarraa barbaadu nama gaarii akka taanu barbaadu. Nama ta'uu jechuun ammeenya irraa fagaachuu, cubbuu irraa fagaachuu, waan Waaqayyo hin jaallanne dhiisine waan Waaqayyo jedhu waan Waaqayyo barbaadu jennee Waaqayyo duukaa bu'uun barbaachisaadha. Gaabbii galuun gara isaatti deemuun barbaachisaadha. Qulqulluun Daawit cubbuu gaafa hojjetu, yakka gaafa hojjetee gara Waaqayyotti deemu, yaa Waaqayyo fuula keetti yakkeera. Ati na qulqulleessi, anis cabbii caala nan addaadha jedheen. Fuula kee fuulduratti ani raammoodha. Yakka raawwachuu kiyyaan cubbuu hojjechuu kiyyaan kabaja dhabeera. Fuula kee fuulduratti ani xiqqoodha waan ta'eef iyyuu gaarummaa keef jedhii natti araaram jedhee Waaqayyoon dhiifama gaafate. Waaqayyos dhiifama isaaf godhe. Nama akka Daawiti, nama akka laphee koo Daawitiin argadhe kan dubbateef kanaaf yeroo hunda cubbuu isaarraa kan deemu, yeroo hunda cubbuu isaatti gaabbii kan galu. Waaqayyoon gaafa gaddisiise boqonnaa dhabee daaraa keessa taa'ee waa'ee cubbuu isaadhaaf gara Waaqayyootti kan boo'u waan ta'eef waa'ee cubbuu keenyaaf haa boo'u. Qabeenya biyya lafaatiif boo'urra waa'ee cubbuu keenyaaf haa boo'u. Qabeenya biyya lafaadhaaf boo'urra mootummaa Waaqayyoodhaaf haa boo'u. Dursaati yaada keessa mootummaa Waaqayyoorra kaawwadha. Inni kaan isiniif dabalama jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 6:33 irratti dubbateera waan ta'eef. Baay'een keenya qabeenya biyya lafaa argachuudhaaf boo'u. Baay'een keenya bareedina biyya lafaa argachuudhaaf qabeenya biyya lafaa caalchisne bareedina biyya lafaa dhaaluudhaaf qabeenya biyya lafaa dhaaluudhaaf bareedina Waaqayyo nuuf kennu irratti haaraa uumne faashina haaraa uumne nama haaraa ta'uudhaaf barbaanna dhiiras ta'e dubartoota ta'e. Isa kanarra garuu mootummaa Waaqayyo barbaaduudhaaf kan ni bareeda. Kan Waaqayyo nuuf kenne gahaadha. Bareedinni Waaqayyo nuuf kenne gahaadha. Eebbi Waaqayyo qabeenya Waaqayyo nuuf kenne gahaadha. Kiristoos ikkoo akkas nuun jedha. Maaliidhaaf dhiphattuu nuun jedhama. Umurii keessan irratti umurii muraasa dabalachuu kan hin dandeenye, guyyaa muraasa dabalachuu kan hin dandeenye. Yookaan dheeradheera gabaabbadheera jettanii of gabaabsuuf yoo of dheeressuu kan hin dandeenye. Rifeensa mataa keessanii addeessuu yookiin immoo gurraachessuu kan hin dandeenye. Biyya lafaa irratti maaliif dhiphattuu nuun jedhama. Kanaafuu kan dhiphachuun nurra jiraatu mootummaa isaadhaaf ta'uun nurra jiraata. Kanaafuu gaafii kana gaafa gabaabsinee xumurru obboleessi keenya gara abbootitti deemee waa'ee cubbuudhaaf waan yakkee gaabbii galuudhaan gara Waaqayyotti deebi'uudhaan gaabbiidhaan qulqullaa'ee karaa mana qulqullummaatiin deebi'anii gaa'ela isaanii aareffatanii wajjin jiraachuun barbaachisaadha. Garuu ammas erga jiraatanii erga of qulqulleesseen booddee
yaada sanarraa of qulqulleessuun barbaachisaadha. Akka booddeetti hin deebine yaada keenyarraa of qulqulleessinee of murteessinee jiraachuun barbaachisaa waan ta'eef. Kanaafiyyuu adeemsa kana keessa warreen jiran fakkeenya guddaa ta'a waan ta'eef buleessi keenya fakkeenya guddaa akka hin taane cubbuudhaan fakkeenya akka hin taaneef of eeguun barbaachisaadha. Waaqayyoon jaalala isaatiin arjummaa isaatiin hunduma keenya akka nu eegu akka nu tiksu karaa abbootiin keenya irra deddeebi'anii jireenya bara baraa argatan akka irra deddeebi'anii jireenya bara baraa argannuuf Waaqayyoon nu gargaaru. Araarsummaan giftii keenya dubaroo maaramee gumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keenya faanaa ta'u hunduma keessan faanaa ta'u qophii biraa addaatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Wasbaata ለእግዚአብሔር